tunus sometimes sila akkas ta'uu hin qabdu garuu daangaa itti godhuu danda'uu qabda sila. Garuu akkas hin ta'uu turte garuu akka ilma namaatiin daangaa itti godhuu qabda. Gis takka qofa bilbiluu qabda amma dura as jeetiin ture telefoona. Hogguu takka walitti bilbiluu hin qabdu. Because Ayyee gaafii. okay. Ayyee asirra gaafii sii qaba. Fakkeenyaaf dhiirti dhalaa akkam tuffatti? Dhalaa akkam jireenya isaa yoo fakkeenya dhalaa takka hojii jaalala eegaltee erga jaalala keessa seenan dhalaa akkamiitu dhiira tana booji'ettee yaadda dhiira tana booji'a. Dhiirti dhalaa akkamii booji'amte haalaan? By the way, dhiirti dhalaa akkamii booji'amti beektaa? Takkaffaa dhalaalee naannoo isaa jirtu guutuu caaluu qabdi. Bareedinni uumama. Wanni uumama. Qaamni uumama san uumaa rabbiiti. Uumaa rabbiiti seenuun ta'u. Uumaa rabbi irratti immoo ishiin tottolfattee babbareettee exactly waan dhiira san irraa harkisu attract waan isa godhu waan isa harkisuu danda'u guututti ulaagaa san guuttachuu qabdi. Takkafarratti. Lammaffarratti itti akka inni beekutti hojii deemuu danda'u qabdi. Dhiirti takka qaboo deemtu dhalaan xiqqishoo irraa yoo itti qaaleessite xiqqishoo irraa if qabde dhiirti san daran jala deemti. Galamii? Akkasi. Yaa. So xiqqishoo dhalaan sun gaaffii irraa jiru qabdi. Yaa. Akkuma mootummaan tokko aangoo isaa dheereffachuuf maloota adda addaa fayyadamu jaalalaa fi bultillee keessatti umrii dheerachuudhaaf mala fayyadamuu qabdi dubartiin. Fakkeenyaaf qaaleessuun irra filatamaa tokkoffaadha. Jaarsa kiyyeettee haga asitti addaan banamuu qabdu sii galtee. Qaadhimaa kiyyeettee na jaalattee jechuun haga umrii walii farramu miti. Sii galtee? Sammuu adda addaati sammuu nama lamaati. Sammuu nama lama adda addaa waan taateef fedhii adda addaa qabdan hawwii garaagaraa qabdan sii galtee niyyaan ta'e san adda. Keessattuu bilbila farratti ammaan qaadhimaan kiyya oggu takka horaa bilbilee jalaan fiigu. Oggu lama horaa bilbilee jalaan fiigu. Sii galtee akkas ta'uu hin qabdu. Babbaaraguu hin qabdu nama jaalattu irratti dhalaa konfidensii qabdu ta'eef hin dhaabbattu ta'eef dandeessuu qabdu. Jaalallee keetirraa waan kajeelin. Jaalallee keetirraa waa kajeeluun sadarkaa ta'e gabbuusa. Sirri wanna amma jette kanarratti wanni akkaan dhalaas ta'ee ispeeshaalii yeroo ammaa irra qaaliin dhalaa irra filatamtuun dhalaa dhiiratti naa dandeenya. Ispeeshaalii gara maallaqaatiin karaa wayiitiin illee haa ta'u afaanumaa baafattee dhalaan waan kana naa godhin jeeniin dhiiraan. Because inni nu sii godha. Waan hunda golaa giiftis haa ta'u waan fedhe sii godha. Ati takka jennaan dhiirti san parsantii 60 sirraa gabbuu ta'e eegsii sirra keessa jirti. Kajeeltu ta'uu hin qabdu taataarii ta'uu qabda. Ati waan hojjettu irratti jabduu ta'uu qabdu waan feete irratti. Ammaas illee waan feete dhalaa xiqqeessu abdii shoofiyyaa. Gize hundi inni si tattaraaruun qabu turre. Si galtee gize garii ati tattaraariif. Namni dhalaa jabdutti hirkachuu barbaada abbaa. Dhalalleen dhiira jabdutti hirkachuu barbaaddi. Nama laafaa gize hunda haadha qabanii deemaniif dhiirti hin feetu. Dhiirti jabduudha sammuun isaanii nurra. Ati jabduu taate qofa si feeti. Akkasii quba qabaadhu jechuu barbaadeeti. Dhalaa takka jira abduu shooti gize jaalattee akka garan qabdu. Hiccitii warra isaanii hundatti himti. Hiccitii isiitti himti. Laafina isiitti himti. Ammaaliif akkasiin beeku. Arraboo nam tokko itti bilbilee bara akkana bilbilee fa'aattiin sun hirrina isii guddaan beektaa? Akki sun gaarii miti. Koostar bakka akkanatti bakka jechuu qabdi bakka qomxaannaa ta'uu qabdi. Qomxaannaa afaan Oromootti hin beeku. Sirri. Ayyee. Ayyee gaafii fixatte mootti fufte. Gaafii qabdaa? Gaafii qabaadhiinoo. Dubartii caaltu ni jirti jettee yaadda? Jabinni dhalaa maali? Jabinni dhalaa? Jabinni dhalaa maali? Dhiiraaf moo akka walii jalatti akkamitti ta'a?
dhalaan gisee maal qabaatte jabduu jaamti. Jecha gabaabaan. Dhalaan imaana gisee qabaatte dhalaa filatamtuudha. At least hayaa Dhiirtoo dhiirti dalagachuu qabdi. dhiirti nama hawwattu dhiirti gisee hunda dubartii hawwattu dhiira akkami. Dhiira dalagattu waa. Dalagaa qofaa miti fakkeenyaaf waan birootti Waa'ee maalirraa? waajiba qaba. Fakkeenyaaf dhiirtummaan akka kana dhalaan laaltee kuftuuf akka dhiira maal qabdu. Yaa zamanaamii wal dhabaha akka durii fi akka ammaatii fi amma dubartiin teenya irra guddaan follower faadhaan shawwadaman. Siigalee? Dhugaa keetu dhugaa. Yaa so wal dhaba akka durii fi akka ammaa waan akkanaatiin shawwadaman amma especially nama beekamtii qabuun haalaan caban dubartoonni teenya. Siigalee? Dhugaa. Dhiira maal Wanni sun ni jira. follower qabdu ni fedha. Yaa. Dhiirtillee akkasuma qabadhu ta'e. Keessattuu dhiirti dhalaan namni isiin cabxuuf dhiira hostel jettu dhiira boontu haasawuun guddaan ni cabxiif. Daftee cabxiif. Akkas. Gaaffii yoo qabaatetti fuufe. Fixadheen bo'uuf hin deema. Yalla gara toomiyaaltii. Namoonni asirra jirtan kuullee bira dhagaatii. Hai, kuttee? Okay. Deemaatii kuullee bira dhagaatii. Wajjiraa godhaadha. Anyway, galatoomaa. Sagantaa Khadiiroo hojii dhufne Khadiiroon connectionii isaadhaa jalaa badee boru tapha keenya itti dhufne inshallah. Dhalaa noo dhiiraa akkam ta'etii. Sanii isintu beeka gaa warra dhalaa dhiiraa akkam akka ta'esan. Akkasii walitti deebinaa. Sorry, gastii. Hai, mustii! Allah. Maal godhu jirti? Ammaan si erge mustiyyee. Way ani haawwatu mustiiti. Sorry musti. Akka keetii. Yara, akka kiyyaa? Eenyu qarree irra darbuu dandaate amma akka keetii jettee. Wanti kiyya xixiqqee irra jira. Laki, alla jettiin naginaan. Kullee bira dhaqaa, okay?